Ji'a takkaan dura magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Boruu jedhamu keessatti poolisii liyyuu haayilii Somaaleetiin gochi suukanneessaan raawwatamuun isaanii yaadatama. Gocha gara jabeeyyiitiin qabeenyi hedduun barbadaawee namni ajjeefamee hedduunis miidhame. Dubartiin Naasiyaa Ziyaadoo jedhamtu lola shiftoonni Somaalee daangaa magaalaa Dirree Dhawaa cabsanii seenaniin ganda Abdii Boruu jedhamu keessatti ajjeefamte. Gandi Abdii Boruu bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa jalatti kan bulu ganda naannawa yuunivarsiitii Dirree Dhawaa duubatti argamu. Haa ta'u malee shiftoonni liyyuu haayilii lafti tun lafa teenya jechuudhaan hawaasa nagaa irratti dhukaasa banan. Obboleettii Nasiyaatii irra guddoodha. Nasiyaan akkaataan isiin itti duute waan takka malee badii takka malee Dirree Dhawaa keessatti ganda Abdii Boruu yuunivarsiitii jala yuunivarsiitii Gidaaruma yuunivarsiitiitti bakka aanoo jechuun ispaaltii macarrashaarra bakka sanitti mootummaan naannoo shanii Somaalee liyyuu haayiliin dhuftee seenuun daangaa keenya